xaa'oo uumamaa fayyadamuun qamadii jallisiin oomishaa jirra jedhan qonnaan bultoonni aanaa daa'u. Tarkaanfiin haaraa xaa'oo uumamaa baay'isuun itti fayyadamuu cimuu akka qabu hoogganaa Koomishinii Karooraa fi Misoomaa Oromiyaa Dr. Abdii Yuuyyaa himan. Tasfaa Suufaa. Godina Shawaa Kibba Lixaanaa Daawutti oomisha qamadii jallisii bara kanaa kan adda taasisuun harka caalu xaa'oo uumamaa varmi koompoozitiitti fayyadamuu fi gorsa ogeeyyii qonnaa qixaan hojiirra oolchuu ta'uun himame. Qonnaan bultoonni aanaa daa'oo ganda oolmaa buusaa icciitiin milkaa'ina isaanii kanuma ta'uu dhugoomu. Dursa kompoostii kana muuxannoo isaan qabnu erga kompoostii kana faca'ee gatii xaa'oo nurraa qannase amma laallutti fi midhaan isaas adda. Yeroo baay'ee dideen waggaa lamaan kanan jammaree eddasii sirriitti irraa argachaa jira jecha. Kosiin qe'eedhuma keenya jira waan ta'eef kuufatee boolla qotee awwaaleetoo akka maasii isaarra facaafatu gaasillee ni hir'isa. Deeggarsi nuuf taasifamaa ture osoo walirraa hin citin sassaabbii isaarratti illee tumsi barbaachisu nuuf taasifamuu qaba akeekan. Akkaataa itti qoricha kenninuuf xaa'oo itti kenninuuf kunuunsa nuti qamadii kanaaf goonu baay'ee nu faana dadhabaa turan jechuudha. Oomisha kana immoo qixa barbaachisaa ta'een manaan gaachuudhaaf ammallee gargaarsa na barbaachisa. Harka namaatiin kan sassaabamuudhaan miti. Bara kana bal'inaan koompoozitiitti fayyadamuu fi hordofii fi deeggarsa taasifameen sadarkaa gaariirra ga'uu danda'eera. Sassaabbii isaarratti illee ni hojjannaa kan jedhan itti aanaa bulchaaf itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa daa'oo obbo Alamuu Wayyeessaati. Varmi koompooztii fayyadamuu keenya lammaffaa xaa'oo keemikaalaas karaa saayinsii isaa eegeen kan duriirra ogeessi sirriitti akka deeggaru taasisnee jirra. Midhaan kun walga'ee ga'aatii jira. Akka oomishti kun immoo hin banne sassaabbii isaarratti karaa guutuu ta'eetiin hordoffii gochaa jirra. Oomisha gaarii argachuu kan dandeenyu akkaataa qabiinsaa fi kunuunsa keenyaatu murteessaadha. Kan ammoo oomisha qamadii jallisii aanaa daa'oo keessatti oomishamee jirurraa barachuun kan danda'amu ta'uu kan dubbatan itti aanaa bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Sintaayyoo Laggasaati. Ji'a 4-5 duratti facaasaa karaa guutuu ta'een kan facaasnee turre ammarratti akkaatuma nuti qabnee fi kunuunsineen oomisha isaa kan argachuu dandeenyu jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti oomishni qamadii bonee lafa hektaara miliyoona 3.2 ol kan milkaa'e ta'uu himuun inisheetivii xaa'oo keemikaalaa xaa'oo uumamaatiin bakka buusuudhaaf hojjetamaa jiru milkeessuudhaa fi muuxannoon jiru babal'isuun murteessaa ta'uu kan himan hoogganaa Koomishinii Karooraa fi Misoomaa Oromiyaa Dr. Abdii Yuuyyooti. Akka naannootti toora hektaara miliyoona 3.28 milkeessinee jira jechaadha. Isa keessaa hektaara miliyoona 2.77 kan GPS'dhaan mirkanaa'ee qabna akka naannootti jecha. Daandiiwwanii fi addabaabaawwan gurguddoo keenya maqaa gootota Oromoo mirgaa fi faayidaa uummata keenyatiif kitimaa fi wareegama guddaa kafalan yommuu moggaasnu hundi keenya kan itti gammannuu fi sabboonummaan kan itti nutti dhagahamudha. Karaan kun maqaa artiist birraatiin moggaafamuun isaa ana duwwaa otoo hin taane artistoota hundaa fi warra oromummaa isaaniitiin boonaniif kan kenname. Janya jedhee sinaa jedhu asaabni kiyya hundumuu anan assaabe naa guute. Uummanni maqaa eeguu akkuma har'a maqaa hedduu moggaasa kanatti maqaa keenyallee of durallee akkatti tufsisuu qabnaan jedha. Kan nageeffanneetiin deebinee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan turan aadde Adaanech Abeebee yeroo magaalaa Adaamaa bulchaa turan waa'ee moggaasa addabaabayiiwwanii yookiin daandiiwwan gurguddoo irratti haasaa isaan taasisan kuusaa OBN keessaa kan fayyadamneedha. Akkasumas Dr. kabajaa Artist Alii Birraa yeroo lubbuun turan kan dubbatanii fi atleet Waamii Birraatuus dhimma addabaabayiiwwan maqaa namootaatiin mogga'uu irratti wanti isaan dubbatanidha. Ajandaan keenyas kanuma irratti kan xiyyeeffatu gara oduu waan kan olii wal qabatutti yoo darbu magaalaa Adaamaatti jijjiirama booda moggaafni maqaa gandootaa fi daandiiwwanii bifa haarawaan karaa seena qabee seenaa fi eenyummaa Oromoo bu'uura godhateen mogga'ee jira. Haa ta'u malee itti fayyadama isaa irratti hanqinnatu jira waan ta'eef sirreeffachuu qabna jedhu jiraattonni magaalaa Adaamaa. Okaashaa Adam. Qaama haaromsa aadaa kan ta'e magaalota maqaawwan akka feeteen moggaafamanii fi eenyummaa hawaasichaa waliin hidhatan qabne moggaasa seenaa fi eenyummaa sirrii ibsuun bakka buusu irratti hojjetamaa ture. Magaalota kanneen keessaa magaalli Adaamaa takka. Adaamaa keessatti maqaan kutaalee magaalaa gandoota daandiiwwanii fi addabaabayiiwwan gartokkeen maqaa aslii ganamaatti akka deebi'an kaan ammoo maqaa gootota sabicha akka dhaga'uuf gumaacha garaagaraa godhaniin moggaa'eera. OBN itti fayyadamni maqaa kanneenii maal fakkaata waan jedhu buufataalee geejjiba taaksii fi tajaajila garaagaraatti imaluun taajjabeera. College.
Namoonni yaada isaanii OBN'if qoodanis moggaasni gandoota daandiiwwanii fi addabaabayii manneen barnootaa moggaasa maqaa duriitti erga deebi'ee bubbuleera. Garuu maqoonni kunneen hedduu yoo waamaman hin dhaga'amanii jechuun hanqina jiru nuuf kaasan. Maqaan kiyya Abdulkariim Hussein jedhama. Ani shifeera baajaajiiti. Kolleejjiin jedhama. Garuu yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii Adaamaa fi jedhama. Hanqinni nu hunda biraayyuu jira. Hundi keenya yoo osoo walii gallee itti hojjenne kunis waan salphaadhaa sirraa'uu danda'a garuu ofii keenyaa itti hojjetaa hin jirre sana. Adaamaa gara gadii kanaan magaalaa bu'ee gaafa deebi'u yoo sillaasee irra darbee waan jedhanii waaqu guutuu adda bagan jedhu kanan waamanii warri taaksii abbooma jedhu jechuudha. Maaliif akka ta'e hojii maqaa waamisaa sodaatanii maal haa ta'u maqaa Oromoo wal qabatu kana yeroo baay'ee itti fayyadamu sodaatu. Kan irraa kaasee amma irra caala namuma kennatu maqaa kana balleessaa jechuudha. Namni keenya yoo sirnaa waame itti fayyadamuu dandachiisudha. Namni keenya sirnaa yoo waame warri birallee nurraa ilaalee barachuu danda'a yaada. Ibni miidiyaadhuma adda addaa irrattuu himmoota miidiyaa biyya keenya keessa jiran hundi gaafa Dabra Zayit, Naazireet jedhaniituma namoota sana sirreessuu irra isumaan itti fufan fa'aa argita namoota namti dogoggorsan namootni fakkeenyaaf hin beekne jecha sana yoo jedhanii warrumti miidiyaallee akkasuma fa'aa waliin gaafa jedhanu argita. Magaaluma keenya keessatti iyyuu amma fakkeenyaaf addabaaba'ii garaagaraa maqaa garaagaraatiin akka waaqoo guutuu fa'aa kan jedhamu jira. Harrayyuu namoonni gariin yookaan fiqir addabaaba'ii waan adda addaa jedhaniitiin yaamu. Isa kana balleessuudhaaf immoo keessatti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa fa'aa irra caalatti wantoota kanarratti fakkeenyaaf taappeellaawwan adda addaa bakka sanatti dhaabuudhaan namni yeroo bakka sana ga'u wanta sana dubbisee addabaaba'iin kun wanta kana jedhee maqaa akka sammuu keessa bocamaatiin hin deemu. Hojiin guddaan akka waajjira aadaa fi turizimiitti otoo hojjetamee akkasumas yeroo adda addaatti buufata taaksii fa'aatti waldaalee adda addaa fa'aarratti isaan irratti otoo sirritti hojjetamee adeemsa keessa wanti kun nuuf fayyaa jedheetiin hin yaada. Waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaatti dursituun garee misooma afaanii Aadde Alawiyyaa Jamaal moggaafamni gandootaaf iddoowwan garaagaraa bakka itti deebi'uun injifannoo guddaadha jedhan. Magaalaa kana keessa iddoowwan hundi isaanii maqaa isa bu'uuraa isa jalqabaa sanitti haaraadhaa miti kan mogga'eef kana keessatti wanni hubatamuun isarra jiraatu maqaa haaraadhaa miti kan mogga'ee fi maqaa isa jalqabaa saniin akka yaamamuu danda'an manneen barnootaa fa'aa fakkeenyaaf kan akka Gadaa Kiilolee, Gadaa Birmajii, Gadaa Michillee, Meelbaa kaasuun ni danda'ama. Manneen barnootaa sadarkaa guutuutti jedhamuu danda'utti maqaa afaan Oromoo isa jalqabaa saniin akka yaamamuu danda'an isatti deebi'amee jira. Haa ta'uutii moggaasuun qofti galma waan hin taaneef akka hojiirra oolan gochuu fi itti fayyadamuu irratti dirqama keenya bahachuu qabnaa jedhan. Sirreessuu keessatti qaama mootummaa qofa yookaan immoo qaama seeraa qofa osoo hin taane kan akka sirreessuudhaaf gahee qabu hawaasni bal'aan magaalaa kana keessa jiru naannoo san eessa akka deemu wayita ibsu maqaa isa sirreessaniin yaamuun dubbisuun gaafachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Moggaafamichi kun akka ragga'uu danda'u hawaasni bal'aan akka itti fayyadamuu danda'u warra taaksii irratti yaamicha yaaman gargaartota qofa osoo hin taane gaheen kun kan hawaasa bal'alleedha waan ta'eef hawaasni bal'alleen irratti hojjechuu qaba. Kana keessattuu immoo waajjira geejjibaa wajjin ta'ee waajjirri aadaa fi turizimii warra seeraan ala maqaa hin jirreen yaamaa jiran kanneen tarkaanfiin akka itti irratti fudhatamuu danda'u irratti hojjechuudhaaf itti deemaa jirra waan ta'eef kana ciminaan itti deemnee akka bu'aa argamsiisuu danda'u kan hojjennu ta'a jechuudha. Oduun keenya itti aanullee waanuma kana walii wal qabata moggaasni iddoowwanii yookiin lafaaf kennamu seenaa aadaa jiruu fi jireenya hawaasaa naannoo sanaa jiraatuun ibsama. Moggaasni lafaa yookiin bakka kan hawaasni jechoota afaan ittiin walii galuun yaada isaa ittiin mul'ifatuu fi eenyummaa isaa ittiin ibsatu ta'uu agarsiisa. Moggaasni kamiyyuu sababa tokko malee hin moggaafamu. Ajandaa keenyaanis Oromoon maqaa namaas ta'ee maqaa lafaa maalirraa ka'ee moggaasa kan jedhu irratti Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamaa Profeesara Sirna Gadaa fi bulchiinsa akkasumas barsiisaa seeraa Geetaachoo Taaddasa Okaashaa Damtuu dubbisee hordofnee deebina. Dursa yaada nu kennu fayyadamu ta'uu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Oromoon maqaa namaas ta'ee maqaa lafaa maalirraa ka'eetti moggaasamee kanarraa eegallu. Tolleef galatoomai carraa kanana kennuu keessaniif egaa Oromoon gaafa maqaa bifa garaagaraatiin gaafa moggaasu duudhaa aadaa fi seenaa mataasaa qaba jechuudha. Gaafa maqaa namaatis haa ta'u maqaa magaalaa ta'uu danda'a, maqaa lagaa ta'uu danda'a, gaara ta'uu danda'a, laga ta'uu danda'a, iddoo garaagaraa gaara ta'uu danda'a. Gaafa maqaan itti moggaasu akkanumatti lafaa ka'eetoo hin moggaasu sababa qaba. Maaliif akka gaara mul'ataatiin gaara mul'ataa maaliif akka jedhe haroo tokkoon maaliif bifa saniin akka waame yookaan iddoo tokko fakkeenya
bushooftuudhaan maaliif akka bushooftuu jedhe yaa'u bishaanoftuudhaan inni maqumti isaatiiyyuu yaa'u nuti bishooftuu jenna malee iddoo itti bishaan baay'atu jechuudha. Maqaa mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf miimoorii waan yaadannoo hin qaba. Seenaa of keessaa hin qaba. Kaayyoo of keessaa hin qaba. Eenyummaallee of keessaa qaba gaafa Oromoon namaafis haa ta'u looniif illee gaafa maqaa moggaasu sababa mataasaa qaba jechuudha. Keessattuu magaalonni fi bakkeewwan Oromoon dur irraa eegaleetiin itti waamaa ture maqaa jallisuun yookaan immoo maqaa jijjiiruudhaan yeroo waamamu hin mul'ata jechuudha. Kun maal irraa madde? Isa kana akka addunyaatittis ilaaluu hin dandeenya. Kontekstii biyya keenyattis yommuu dhufnu yeroo baay'ee amalli koloneeffattootaa yookaan impeeriyaalist warri jennuun warri daangaa babal'ifatu bulchiinsa babal'ifatu kuni amala maqaa jijjiiruu qaba. Maqaa kana dura indijinees kan ta'e san maal godhu gara isaaniif tolutti impeeriyalizim aayidiyooloojii isaaniitiif bifa ta'utti jijjiiranii isa booda keenya sin jedhu jechuudha. Atis egaa maqaa sun jijjiiramee dhaloonni ittaanu maqaa isa durii san waan hin beekneef kanuma isaaniitii harma warra gita bittootuma saniiti jettee fudhatta. Isa booda si amansiisu jechuudha. Bifa kanaan atis kan isaaniiti jettee dhiista. Kana booda isa neemiing jette kileemiing jedhamutu jira amma addunyaa irratti. Neem gootee irrattis kileem goote jechuudha. Oromoo irratti immoo kan ta'e isuma kana jechuudha. Maal godhanii riineem godhan isaan immoo suruma akka haaraatitti kan isaaniif ta'u osoo hin taane maqaa kana dura ture san irraa kaasaniiti akka yeroo san bulchiinsa garboomsataa yookaan immoo koloneestii saniif ta'utti riineem godhee akkasitti isa booda dhaloonni ittaanu isa san waan irraanfachiisuuf keenya jedhee akka fudhatu akka riizist akka isa hin mormine completely bifa saniin deeman jechuudha. Haala bulchiinsa isaaniitiif haala aayidiyooloojii siyaasa isaaniitiif akka isaaniif tolu bifa saniin itti moggaasu jechuudha. Riineem godhanii jechuudha. Hardhaa'oo moggaasni Oromoo sunoo bakkatti deebi'aatiin jira. Egaa amma akka waliigalaatitti isa kana ammas seenaa duubatti deebinee too yoo laalle Adaamaa yoo laalle Naaziriit jedhanii too itti moggaafamee ture. Bishooftuu yoo fudhanne Dabra-Zayit jedhamee ture. Amboo yoo fudhanne Hagar Hiwoot jedhamee ture. Adoolaa yoo fudhanne Kibra Mangisti jedhamee ture. Ciroo yoo fudhanne Assaba Tafarii jedhaniiru. Bulee Horaa magaalaa nama keessa jiraatu kana Adaramaadha jedhamee itti moggaa'eera. Kana qofa miti iddoo baay'eedha yeroodhaaf kana yaadadde qofan siif kaase. Egaa inni kun bifa kanaan yommuu ta'u egaa yeroo sanitti uummanni osoo hin jaalatin dirqamee maqaa kana saboonni garaagaraa fayyadamaa turaniiru. Haa ta'u malee galata beektota Oromoo mootummaan Oromootis beektonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo keessattuu artistoonni fi aktiivistoonni Oromoo yeroo garaagaraatti deebi'umsa maqaa isaa oriijinalii yookaan immoo isa duraa isa ganamaa sanitti akka deebi'uuf fincila garaagaraa adeemsisaa akka turan yaadatamaa jechuudha. Kanaaf bara 1991 yommuu EPRDF kun gara mootummaatti dhufu mirga sabni tokko aadaasaa afaansaa guddisuu yommuu kennuuf achumarraa ka'ee mootummaan naannoo Oromiyaattis isa kana cichee irratti hojjechuudhaan maqaan kun akka deebi'u godhamee jira jechuudha. Kanarratti hojjetamee jira jechuun gama keenyan gama mootummaatii fi gama saba keenyatiin maqaan kun isa ganamaatitti akka deebi'u taasiseera. Maaliif barbaachise yoo jenne sabni tokko eenyummaa mataasaa kan ittiin ibsatu qaba. Miimoorii mataasaa yookaan yaadannoo qaba. Seenaa qaba. Eenyummaa qaba. Safuullee hin qabaata lafa kan wajjin. Connection, spiritual connection hin qabaata. Asirratti wanti beekuu qabnu gaafa maqaan kun isa ganamaatti haa deebi'u gaafa jennu inni maqaan ganamatti deebisuun kuni seenaa deebisanii barreessuu jechuudha. Seenaa bakkatti deebisuudha. Isa kana diviizhiniis kan uumu yookaan immoo nama saba gidduutti amantaaf amantaa gidduutti wal hiruu kan uumuu miti. Dhugaa bakkatti deebisuudha waan ta'eef. Kanaaf ammas darbee hin mul'ata. Inni kun immoo bifa lamaan ta'uu danda'a. Maaliif aadaa maqaa sabni kun nan ibsu. Maqaan magaala kanaa, iddoo kanaa, laga kanaa, gaara kanaa, haroo kanaa kanan ibsu. Maqaa isa ganamaa Oromoon moggaafatee miti jedheetoo gaafa lafa kaa'u tokkoon resist godhanii ammas maquma durii isa bara warra imperialist mootoleen itti moggaasan yommuu yaaman hin dhageenya eessatti jechuu dandeessa. Egaa inni kun baay'inaan eessatti mul'ata. Maaliif immoo wallaalaniiti moo beekaa godhate maaliif namoonni gaafa jedhamu egaa qorannoo mataasaa danda'e hin barbaada. Garuu akkuma waliigalaatitti
seensiidhaan gaafa laallu namoonni tokko itti yaadaniituma maqaa riistoor ta'e maqaa ganamaatti deebi'e kana reejist gochuu yookaan immoo diddaa bifa agarsiisuun ammas miidiyaan garaagaraa keessattuu miidiyaaleen akka SMN kun ifaan ifatti yeroo Adaamaadhaan Naaziriit Bishooftuudhaan Caqasee jedhamuun jedhan hin dhaga'ama jechuudha. Sirriitti dhaga'ama. Kun immoo miidiyaan si'a tokkotti nama kumaatamaan kan dhaggeeffatamu waan ta'eef of eeggannoo guddaa fi ammallee kallattiin bifa kanatu mul'ata jechuuf walumaa galatti. Gaasa maqaan magaalota irratti hanqinni itti fayyadama jiru kunoo akkamitti furama jettanii yaaddan? Wanni kun sirriitti hawaasa keessatti deebi'ee point of discussion akka gochuun barbaachisaadha. Warri seenaa isa kana qoratanii dhagaadhaan wal qabsiisanii dookumentari godhanii dookumentari kan ta'e kun immoo hawaasa keessa akka disseminated ta'u haala itti hawaasa bal'aa bira qaqqabu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Inni biraa cultural institution yookaan immoo dhaabbileen aadaa fi turizimii fakkeenyaa immoo osoo fudhannee Oromiyaa Culture and Tourism Bureau osoo fudhannee yuunivarsiitota osoo fudhannee tokko riisarchiidhaan waan kana sirriitti wal qabsiisanii ragaadhaan qoratanii maappota garaagaraa arkaayivii garaagaraa laaluudhaan seenaa garaagaraa laaluudhaan qorattoonni qoratanii pablish gochuudhaan hawaasa bal'aa bira akka ga'u marii garaagaraa irratti qopheessu workshooppii garaagaraa irratti qopheessu iddoo itti jaarolii abbootiin gadaa haadhi siinqee dargaggoo dubartoonni ekspertoonni bakka jiranitti from local gandarraa qabee haga aanaa godina federaala riijiniititti point of discussion gochuu workshoopota garaagaraa irratti adeemsisu mootummaan naannoos haa ta'u kan federaalaa akkasumas gadi bu'ee gandaa haga aanatitti waan kana legal framework akka qabaatu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif kanaan booda namni akka barbaadeen maqaa kanaan na waamin yommuu siin jedhu didee makkuma saniin kan si waamu yoo ta'e legal framework qabaatee olaantummaan seera haalli itti mirkanaa'u gochuu jechuudha. Inni biraa akkuma jenne maappii garaagaraa googlii keessa gaafa galte amma iddoo tokko Dabra Zeetii kanaan Bishooftuu jechuu dhiisee yookaan paralelii haalli itti walloo jedhu jira. Bifa kanaan beektonni keenya jaaroliin keenya mootummaan artistoonni keenya ammallee waan kana gara isteejitti fidanii irratti hojjechuu diskoorsii kana bal'isanii keessattuu garuu namni isa kana didee keessattuu warri miidiyaaleen instituushinii gurguddaa ta'an kun maqaa kana didanii ammas kan isuma fayyadaman yoo ta'e haalli itti olaantummaan seeraa itti kabajamu mirkaneessuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yoo akkas godhame maqaan eenyummaa yaadannoo seenaa safuu duudhaa saba kanaa qabatee jiru kuni maqaa isa ganamaatiin akka waamamuu fi inni kun immoo hawaasni tokko eenyummaa isaatiitti gammadee maqaa saniin waamamee akka jiraatuuf ga'ee guddaa qaba jechuudha. Inni kuni waa'ee kallattii siyaasa tokkollee of keessaa qabu kuni is all about aadaadha, eenyummaadha, seenaadha, safuudha, duudhaa ofii. Kanaaf bifa saniin deemuu qabaan jedha. Kaadhimamaa PhD sirna gadaa fi bulchiinsa akkasumas barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Bulee Horaa Geetaachoo Taaddasaa yaada dhaggeeffattoota keenya biraan geessaniif ulfaadha isiniin jedha. Isinis waan asirtaniif galatoomaa.